warra ammas ayyaana irreechaa jechuun akka aadaa qofa ilaaluutu jira. Sirra dhageeffadhu. Haya nuti ija islaamaatiin akkamiin laallaa waan jiru taa'ee gizee ilaalu. Ija islaamaatiin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dur zamana islaamummaan babal'attee hawaasa islaamaa keessatti bakka hin gahin honga hin gahin keessatti yeruma rasuulli ummata isaatu amantii islaamaa dhaqqabsiisu barsiisaa ture keessatti ayyaana aadaa mataa ofii gosti hundinuu biitii hundinuu ummanni hundinuu ayyaana mataa ofii qabdi. Ayyaana biitii takka qabdu jira, gosti qabdutu jira, gandi tokko qabutu jira, waan naannoo sanitti beekamaatu jira, aadaa tahee amantii tahee jechuudha. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata madiinaadhaa isaanii taphatu. Maaliif taphattan guyyaa kana jennaan bar ayyaana keenyaa ja'aniin jennaan rasuulli rabbi alayhi salaam rabbiin guyyaa kana isinii jijjiiree jira. Lalama amantii fi aadaa alal rasuulli alayhi salaam ummanni isaa kan arabaatu jechuudha. Guyyaa aadatti ayyaaneeffatu qabaachaa ture zamana islaamummaan isaan bira hin dhaqqabin sirritti. Rasuulli rabbi maal jedha alayhi salaam bar guyyaa isin ayyaaneeffattan kana amantiin islaamaa guyyaa lama hawaggatti deddeebi'ee keessatti ayyaaneeffattan karaa isinii gootee jirtii jedha rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Ciidul adhaa fi ciidul fixrii jechuudha. Laalama maal si keessatti isin kun ayyaanni rabbii biratti fudhatama qabu beekamtii qabu rabbii karaa isinii godhe ciidul adhaa fi ciidul fixrii qofa tahuu ayyaana zamana gartee jaahilummaa san kan islaamummaa duraa san lakkisaa jeen jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Bilisaani haalihi rasuulli rabbi akkasuma jechuu bara ayyaanni rabbii biratti beekamaadha fudhatamaadha ayyaana ciidul fixriit fi ciidul adhaati eenyuuf nama laa ilaaha illa allah jechuuf jechuudha. Walii agallu namni ani waaqeffataadhaaf hin jiru namni ani nin ayyaaneeffadhaa nin irreeffadhaa jiru mirga guutuu qaba. Suni amantii islaamaatiin waliin qabatu. Dura namaa san islaamummatti yaamuutu nuuf ijoo dubbiiti. Nama ani waaqeffataadhaa amantii kiyya keessatti guyyaa ayyaana irreechaa nin irreeffadhaa jiru mirga keetii jennaan. Garuu nuti immoo maaliif ayyaaneeffattaa jennee gaafachuus mirgatti hin qabnu. Loluun illee mirgatti hin qabnu. Arrabsu illee mirgatti hin qabnu. Kan nuti gorfachuu qabnu immoo beekaa keenyaas tahee wallaalaa keenyaas tahee kanurraa jarjaraa tahees tahee maqaa amantii islaamaa kanaan ummata islaamaa bakka buutee irreechi ni hayyamama jettee afaan guutuudhaan qur'aanaa fi hadiisa ragaa kan qabne hawaasa beekumsa gahaa hin qabne wallaalaan yeroo ammaa tana keessa burjaajee jiru hin burjaajeessinii rabbii sodaadhuu jennaan. Ayyaanni irreechaa kan aadaa haa ta'u yoo barbaade kan yoo barbaade amantiitis haa ta'u islaamummaan ijji itti ilaaltu ayyaanni islaamaa lama qofaa. Ayyaanni sadaffaa yoo jiraate kan torbaaniiti. Ayyaanni sadaffaa yoo jiraate kan torbaaniiti jum'aadha. Ayyaanni afuraffaan shari'aan islaamaa waggatti kabajaan hin jetti sadaffaa afuraffaan hin jiru shanaffaan hin jiru jahaffaan hin jiru. Kana bira dabruu hin dandeenyuudha sin jenna nuti. Osoo waggatti ayyaanni kun rabbuma keenya kagabbarru kana tokkicha fakkaataa hin qabne ittillee hin fakkeeffamne isa gartee ilmi namaa hin agarre tokkolleen arguufillee dandeettii hin qabne siree dhageeffadhu. Kanumaahu islaamni akka guutuu addunyaatti waggatti dhufnee waliin rabbii keenya galateeffannaa waggarraa yoo jee haraam bid'aadha. Shari'aan islaamaa karaa hin goone baasa haariyaatu tahaa jechuudha. Maaliyyaa dhiisi amantii islaamaa ala akka aadatti akka amantitti waan namni waggatti ayyaaneeffatu dhiisiti. Namnummaan islaamaa arra caalimni tokko ulamaan islaamaa tokko sheenii imaamni biyyaa tokko lafaa ka'ee akkuma islaamattu waggatti guyyaa kana moggaasnee guyyaa tokko waggatti yeroo roobni roobu haa ta'u
yeroo roomiin dhabamu haa ta'u waggatti yeroo sana eeggannee harkeessatti rabbii keenya galateeffannu takka harkeessatti rabbii keenya kadhannu haa godhannu jee islaama yoo ha guyyaa san bobbaasee bakka jiranii walitti baasee kan guyyaa san maqaa ayyaanaatiin kan guyyaa san yoo ta'e shari'aan islaamaa baasa haaraa waan shari'aan islaamaa hin ajajin goote adabadhuu jettiin isaallee osoo guyyaa san hakeessatti illee soomanan tahe osoo guyyaa sun hakeessatti qalanii nyaachisanii sadaqatanillee osoo tahe amma waan gaariidhaa mi kun shirkii miti bara silaa waan gaariidhaa miti shirkii miti bara laakiin bid'aadha jama baasa waan rasuulli rabbii karaa godhee nun barsiisin alayhi salatu wasalam rasuulli rabbii alayhi salatu wasalam ani jee diinaa rabbii qur'aanaa fi hadiisa kana yoo qabattan waan itti milkooytan kanarratti isin dhiise jee namni kana qabate ha guyyaan isaa ha halkan isaatilleen akka guyyatti ifu isaaf jechuu yoo namni gartee kana dide qofa burjaajawa diddaa dhiisnee xiiqii dhiisnee walloluu dhiisnee inaada dhiisnee wal arrabsuu dhiisnee wal tuffachuu dhiisnee gama rasuulli deeme qofa haa deenu jaran diinaa rabbii gizee namni baratu takkaa fudhatu rasuularraa fudhanna malee alayhi salatu wasalaam rasuulli waan hojjete fudhanna malee waan rabbiin nabiyyicha keenya ajaje hojiidhaan inni hojjete fudhanna malee abaluun dogoggoreef waliin hin dogoggorru abaluun sheekaa akkas je'eef waan inni je'e sun yoo qur'aanaa fi hadiisa keessaan wal hin simanne hin fudhannu kan jala deemnutu diinaadha malee ilma namaatii miti sirrii badhu ilma namarraa namni irraa waa fudhannu ergamaa rabbiiti alayhi salaatu nabi muhammad qofa walii gallame kanaaf ayyaana irreecha irratti hirmaatuun iddoo ayyaanaa dheexee keessatti ati gartee ayyaaneeffatuun shari'aan islaamaa kam ilaalti shari'aan islaamaa nuuf hin hayyamtu hayyamni nuti qabnu hin jiru maaliif ayyaana ati rabbiin karaa siif hin godhin ayyaaneeffatte deemte dhoowwaadha yoo lakkii waan kana an amantiidhaaf hin deemu aadaaf hin deemaa jettees islaamummaa booda wanni aadaa amantiidhaan wal faalleessu yoo dhufe islaamummaatu dursa sirri dhaggeeffadhu islaamummaan yoo wanti aadaa sun waan biraa haxalaqqisu ta'e dhiisaadha jetti fakkeenyaaf ayyaanni irreechaa akka warri waa barreessu lafa kaayete jechuudha ayyaanni irreechaa maali mee irreechaa wal qabatee waan irreechi ta'e waliin haa laallu malkaa fi tulluu irreecha birraa fi irreecha arfaasaa waan jaamutu jira akka guutuu oromiyaatti jaan irreechi waggatti yeroo lama arfaasaa fi birraa kabajamuun kan beekamu ta'uusaa irreeffannaan garuu jiruu fi jireenya oromoo adda ba'ee hin beeku jedhanii hayyoonni ibsan fakkeenyaaf hin ba'a maal jaan yeroo rafaniis yeroo ka'aniis yeroo manaa bahaniis yeroo galaniis yeruma hundaahuu taatee hundarratti irreeffataa jaan warri gartee hayyoonni waa'ee kanaa dubbatu jechuudha abbaan gadaa duraanii tuulamaa laggasaa nagaawoo sirra dhaggeeffadhu abbaan gadaa duraanii amma waan kana BBCtu cuunfee nu barreessee lafa kaa'e maal jaan abbaan gadaa duraanii tuulamaa laggasaa nagaawoo irreechi akaakuu afur je hundu walitti fuufee waliin marsa jedhan kan jalqabaa je irreecha manaati je irreecha osoo hin deemin sirna manatti raawwatamuudha je itti aansee irreecha malkaati je kan birraa ji'a fulbaanaa keessa malkatti irreeffatamuudha je sirri dhaggeeffadhu inni sadaffaan irreecha dirree jedhamaa je kun immoo irreecha birraati aansuudhaan kabajama kan itti aanu afraffaan irreecha arfaasaa ja'amee kan kabajamu irreecha tulluuti kun immoo kan ummanni oromoo tulluutti ol baanii waaqasaa rooba kadhatanidha jiraal ummanni oromoo tulluu irratti ol bahee waaqasaa kadhataa je
haya amma ati irreechaan dhaqaa jirtu kana tullurratti deemtee rabbii kee kadhattaa jechuudha. Tulluun ati deemiti shari'aan islaamaa achirratti ol bahii rabbii kadhadhuu shari'aan nuun jette jirti. Rasuulli Rabbi alayhi salaam dirree Arafaa hajjii jechuun dirree Arafaa dhaabbachuudha jedhe. Ati dirree dheexee rabbii keessatti faarfattu ni qabda. Ta rabbiin itti isin ajajin maaliif itti rakkista? Ta rabbi itti isin ajaje osoo jirtu waajiba kee guutuun dirqama kee guutuun osoo jiru sanirratti maaliif hin xiyyeeffan? dirree Arafaa dhaqi hajjii dhaabbadhu. Al-Arafa hiya hajjun je Rasuul Arafaa dhaabbatu jechuun wuquufu Arafa hajj. Arafaa dhaabbadhu deemi. dirree Arafaa santuutu hajjii dhasiif. Ati tullurra ol baatee rabbii kee kadhachuu osoo hin taane amalal maal jaan irreecha arfaasaa kabajuudha jaan irreechi tulluutti bahan kun immoo kan ummanni Oromoo tulluutti bahanii rabbii isaanii rooba kadhatanii je rooba kadhachuu barbaade shari'aan islaamaa yoo roobni dhabame salaatul istisqaa salaata obaa rooba barbaada midhaan yoon biqille dachiin yoo goggoyte abaarsi yoo dhufe beeladaan beelaan yoo dhumte rooba yoo dhabne shari'aan islaamaa akkaataa itti kadhannu karaa nu gootee jirti. Bar ati amantii full package taatee qabdaa bara. Akkaataa rabbi itti galateeffattu, akkaataa rooba itti kadhattu, akkaataa yoo roobni sii bu'es galata rabbiin karaa sii godhee jira. Wanti rabbiin rasuulli rabbiitiin alayhi salaatu salaam ilmi namaa addunyaa tanarra barbaadu rabbiin karaa nuuf hin godhin karaa san nuuf hin ibsin kalaqqifama tokko illee hin jiru. Osoo qabduu lal osoo qabduu akka nama hin qabnetti yoo alal islaamaa keessatti islaamaan aadaa bareedduu aadaa waan tokkorraa illee hin liqeeffanne ta'if dandeesse amantii aadaa fi amantiin hagartee wal keessatti jirtu. Fakkeenyaaf aadatti jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummanni dur ayyaaneffachuu turan. Ayyaana san rabbiin jijjiiree fi kan aadaa isaanii kan amantii guyyaa lama godheef. Walii galaatti ilaal aadaa san fooyyeesseef jechuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Aadaa dhabamsiisuuf hin dhufne amantiin islaamaa. Aadaa amantiidhaan wal hin simanne maal godha? Waan sanirra caaluu bakka buuseef. Rabbiin hajjii fi umraa bakka isinii buuse. Rabbiin Eidul Adhaa fi Eidul Fitri bakka isinii buuse. Akkas jeen Rasuul sallallahu alayhi wasallam. Kanaaf halal hayyuun ammas maal jaan? Inni hayyuun seenaa obbo Dirribee Dimmisee sirrii dhaggeeffadhu akka Oromootti jechuudha. Waan joolal ummanni Oromoo arfaasaa yeroo caamsaan hammaatu tulluutti baanii waaqa isaanii rooba kadhatanii je. Haya ati irreechi ati dheexee irreeffattu kuni amantiin islaamaa roobni gaafa dhame salaatul istisqaa salaatii sin jette. Gaafa gartee jiininis aduun kusufte salaatul kusuuf salaata jiini gaafa ukkaamame aduun gaafa yani dachiin tun dukkonoyte salaata salaanuu jira. Gaafa roobni dhala nurraa dhaabate akkaataa rabbii keenya ittiin irreeffannuutu jira. Shari'aan islaamaa irreeffannaa mataa isii qabdi. Kan waaqeffataa takkaamoo kan aadaa Oromootiin adda ta'e jechuudha. Kana qabda jechuudha. Sirrii dhaggeeffadhu. Amma gaati akka obbo Dirribee sanitti tullurratti baatanii kadhachuun shari'aan islaamaa ni hayyamti hin hayyamtu. Shari'aan islaamaa akkaataa itti kadhannu eenyutti hidhannee akka itti kadhannu karaa nu goote. Haala kanaan jee obbo Dirribeen ganni roobee kan faca'e margee dagaagee lallisee asheetee lagni boore'ee guutuu wayitaa birraa taliilu ammoo malkatti bee galata galchaa je Oromoon. Haala kanaan sirni irreeffannaa lameen walitti hidhatanii raawwatuu je. Amma gaa kuni fedhu amantii haa ta'u aadaa haa ta'u islaamummaan irraa qulqullu. Islaamummaan paakeeja guutuu hir'ina hin qabne waan namni silaa
aadaa keessatti barbaadu kana hunda if keessatti hammatee if keessaa qaba jechuudha. Amma irreechi yoom irreeffama waan jedhu ilaalla. Irreechi yoom irreeffatama? Irreechi tulluu arfaasaa fuula deeffatee torbee jalqaba irratti irreeffatamaa jaan. Kan malkaa ammoo birraan bari'ee torbee dhumaa ji'a fulbaanaatti irreeffatamaa jaan. Irreechi waan waggaa eegee yeroo lama yookiin sadi irreeffatamu qofaa miti jaan gariin. Obbo Dirribeen akkas jaa. Addumsaa inni waggaatti yeroo lama irreeffatamu sirni guddaan qophaa'ee kan Oromoon iddoo mara irraa walitti dhufuudha. Malee Oromoon waan raawwachuuf jedhu hundarratti waaqa ni kadhataa jee ni galateeffataas jee laal. Amma Dirribeen akkana jaame nuti immoo akka islaamatti nuti guyyaa hunda kan nutis akka islaamatti rabbii kadhannu qabna, yerootti kadhannu qabna, akkatti kadhannu qabna, bakkatti kadhannu qabna akkas jennaan jechuudha. Kanaaf kuni ifa bahaadha jarana waliin burjaajeessinaa. Yaa ayyuhal ladhiina aamanuu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا رب. يا إسانوان الله دقيسان يا إسانوان الله قرتي أرانتنا تقوم ما ربي أقوم ستن إسانوان جهن إيمانك أبدنجا. أطيعوا الله ربي خيسان إيجاء وأطيعوا الرسول إرقما ربي تلي عليه الصلاة والسلام إيجاء ولا تبطلوا أعمالكم. هوجي وان تيسن إفران بليسنا جا ربي سبحانه وتعالى. هوجي قاري تيسن بديد لقودان إفران بليسنا جا ربي سبحانه وتعالى. ترى خرا ربين سيفين قولين جل ديمتي أمنتي إفران بليسنا جا ربين. سيقلامتي خناف نتي خنجل ديم ربي في رسولي ملي عليه الصلاة والسلام. خرا نمني توكو aadaa tahee amantii tahee feetu laala. Akkuma isin jetti ayyaana irreechaa feetu aadattis fudhadhu, feetu amantiittis fudhadhu, feetu sirriis haa ta'u, feetu dogoggorallee haa ta'u. Akkuma isin jedha dhaggeeffadhu. Feetu dogoggoraas jeen, feetu sirriidhaas jeen. Amantii islaamaa keessatti amantiin aadaan tahee amantiin qeebalamtuun beekamtuun rabbii biratti islaamummaa qofa. Wanti sanii achi waan amantiin islaamaa itti nu ajajje ala yoo tahe anaaf ayyaanas ta'uu hin danda'u. Islaamummaan gaafa kontiraata isii saayina gootee fudhattu ayyaana isiitii waliin waan isiin si ajajju waliin hunda fuudhadheetiin jiraadha. Kan biraa hunda ni lakkisaadha. Islaamummaan fedhii ofii jala deemu osoo hin taane, abbootii ofii jala deemu osoo hin taane, saba ofii jala deemu osoo hin taane, aadaa ofii jala deemu osoo hin taane, rabbii fi rasuul jala deemuudha islaamummaan. Al-islaamu huwa al-istislaamu lillaah. Sirrii dhaggeeffadhu. Islaamummaa jechuun ulamaa islaamaa gizee kan huwa al-istislaamu ati gartee rabbii kee subhaanahu wa ta'aalaa qabatuudha. Shirkii lakkistee, aadaa amantiidhaan wal faalleessitu hunda lakkistee, خرا طرّي فئيتي في دنتاتي تيون دلكستي خرا ربي في رسول خنق أبتو قفا خرا خنق قفتي مقوداتي ملة أبيكم إبراهيم خرا طرّي قرتي برات الرا خرا ديريرا نبيوتا خينيا إبراهيم الرا آدم الرا إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام خرا أبوتين خينيا خرا خنا خرا أبوتي خينيا أهاو خيجا سونتاني خرا أبوتي خينيا خن أمنتيتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولي قلامي خنا خيستي أمني فكنياف أيانا الريتشا الريفتو يا أمة مسلمة أمنتين كينيا واقفتادا واقفتان أياني نكابو الريتشا إسن أمني مسلمة رفتاني نركسنا نتن إبسنا ننجيك إنا إسن نجيك أفان كبجاتين maal isin duba wanni isin rakkisaa jiru kun maali qawween isni qabamtee karaa kana gartee dirqama aadaa kiyyaa fi amantii kiyyaa fi kun shirkiidhaa fi shirkii miti irratti wal isin ficcisaa jiru kun ummanni nuu kun amantii keenya jechaa jira isin amantiidhaa miti maaliif jettaniin gariin kun aadaa kiyya jee jira
namtichi aan aadaa kiyya